السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما في كيساني شامبوسا وجتشوفي كنو وان برباتشي سو جتشولا كنو فوندا كمادا جتشولا فوندا كمادا كنو nudanugat yojjannu fi maalif danis jechuun keessan loolu dimbilaallis qoosii xiqqaatee jira dimbilaalli kunooti jechuudha dimmaashin sini dimbilaala kunooti kan dagaan shunkurtiidha achi immoo foolki dura bishaan saafachuu qaba jechuudha normaala isaa kunuun gogaadha ግን ጠበስ ጠበስ ሆነ ካኔቱ አጀራት ኩኖ ሶጊደ ቡላሃ ጀቹ ናቲ ናይ ዋንደን ወጀታሙ ፊ ኦኬ ወካባይ በርባዳ ጀቹ እና ባጂሚያ ኖርማል አካ አካስ ጎጎተኒ ወበረችተኒ ጎተኒ ቂጣ ፊሰኒ ኦጀክተኒ ትሪጎና ባየን ትሪ ኩን አሰቡዳ ዲዳችሁ sini furgeessa nyaadhaaf isin bareedaadha isin furgeessa kun xiqqoo xiqqoodha immoo baay'ee hin daneeffamu normaal kunoo zayitii xiqqoosi giddatti naqeera wanta nuti naqe hundumaa isinitti agarsiisaan jira baradotu durante magari poi kuno akkuma argitanu fooni ta'ee jira jechuudha bishaan wayin qabu gogaadha zayitiin kana keessaan mul'atu zayitii xiqqoodha malee hin daneeffamu jechuudha zayitiin baay'ee xiqqoo kan ta'edha ammas immoo kanan isiniin jedhu maanni qaaraa kunuuti qaaraan kattafaa jira jechuudha baay'ee bulleessee kan kattafaa qaaraan hin barbaachisaa jechuudha kuno akkuma argitan baala kana fakkaataa jechuudha amma maata jina maayo jettani qaaraa dimbilaalaa jechuudha kunooti tosi kuno qaaraadha shif godhamee muramaa shunkurtiidha dimbilaalaa jechuudha waa sadii tushba kunooti akkuma argitanu baasiin jira jechuudha fiixeen jira kunoo kana fakkaata kunooti qixxaan isaa immoo akkasitti kan godhamu jechuudha sirriitti ilaalaa lamatu walirra godhama qixxaa lamatu walirra darrabamaa jechuudha callis qixxaa lama jechuudha kan walirra godhamu achi biyyi addaan baastu jechuudha gaafa uwwistanii kaafanu jechuudha kunooti la kan murmuramee jechuudha isa kana ilaalaa jirtumi inni murmurame kana fakkaata murmurameera jechuudha suni galee innaa tokkoon si kaastanii jechuudha kunoo haphiidha akkuma kan bitanu sana taphisuu dandeessu jechuudha kun fakkaata argitanii naa kunooti la kana fakkaataa jechuudha
akkasitti itti diddibdanii xaqallalu. Wabii arrek kuno kaaruma qallaalii tokkotti xaalli gootanii buustu. Bonjour. Moi, je vais partir dans le table. Oui, wabii parler arrête. Furnu duqeetii baxaxachuu qabdu jechuudha. Yoo furnu duqeetii baxaxatan malee isinii qabachuu gatii hin dandeenye furnu duqeetii baxaxattanii intini gootu. Yoo qixxaa immoo akkanatti haphisuu qabdu jechuudha. Kuno baay'ee haphiidha. Intini gootanii haphisuu qabdu. Yoo haphatan inni akka barbaadetti isiniif xaqallalamaa jechuudha. Bazuma, bazuma, bazuma. Isin qixxaa yoo bibbiceessuu tasa kanaa gaditti ati xiqqaatu jettanii hin dandeessu garuu nu hanganuma hangana jechuudha kan xiqqeessuu kanaa gaditti xiqqaa baay'ee xiqqaan da'umni hin jaalladhu jechuudha. Ammanni kunuuti laa xiqqaa barbaadan akka feetan itti xiqqeessuu dandeessu garuu yoo immoo gurguddisuu barbaadanis immoo qixxaadhuma isaa gurguddistanii gochuudha. Qixxaa isaa gurguddiftanii muruudha jechuudha akkan isinii guddatutti. Wanti biraan jiru. እና ሽንኩርቲ fi dimbilaala gizeetti naqxanu baay'ee biddarran tursiistan dura foon keessan bareechitanii xibbis gootanii kaatanii soogidda qabaa soogiddaatti naqxanii wanta itti naqattan naqxanii xibbis gootu achiin booda dimbilaalaaf shunkurtii qaaraa gizeetti naqxanii kaatanu takka tuusii labbi labbiidhuma akkana gootanii waliin rukutanii irraa baaftu malee xabbasaan ooltan jechuudha. Innaatti naqxanii kaatan takka turraa ba'aa jechuudha. እና kuno amma ammaatti ilaaltanii kuno takkatudha kan namaa deemu. Amna diizaana muraa keessanis immoo qajeelfachuu qabdu. Diizaana muraa keessanii qajeelfattan hundi sirrakkisu hin jiru jechuudha. Okay.